Hallelujah.
akka taawaan beekanii fi sagantaan yoo jidduu baate immoo killee homaa jidduun ka'ee walitti hattee deebisan wal cabsuu waan dandeechuufi akka sabaatti walii galuu hin dandeenye. Warri jee jireenyi sabaa sagantaadha warri jee lubbuu dhabee jechuudha. Warri immoo warra dabre kana warra dhume kana dhuma jedha kana arge harka kennee jechuudha. Dhaloonni yeroo san immoo dhalatan warri haaraa ummata sanirraa dhalatan leenjii seenaanii jechuudha. Ni baratan. Warri gaaf jalqabaa sagantaa of harkaa qabu akkuma isinitti hime fuunni dhume fuun harka kennate. Warri harka kennate sunis dhugaa ummata Oromoodhaa waan beekuuf sagantaa malee sabni akka hin jiraanne waan beekuufis itti fudhan. Kana sagantaa kana lafa qabsiifachuudhaaf dhaloota amma dhalatu leenjisuudha jechuudha kaayyoo jira. Kanaafuu leenjii dhaloota xixiqqaatti seenanii jechuudha. Manneen barnootaa amantiitu banan biyya kana keessatti manneen barnootaa santu leenjisa. Dhaloota yeroo sanii ideoloojiin barnoota biyya kana keessatti barsiifamaa ture. Bu'uurri isaa amantiidha. Amantii irra dhufee jechuudha. Karaa saniin faayidaa fakkeessanii dhaloota keenya nama baratee ta'u isa fayyadu fakkeessuudhaan qilee amma keessaa ol dachaan kanatti akka sabaatitti akka uummata gurraachaatti itti naqamnee jechuudha. Wanni immoo nama gammachiisu kaleessas manguddoonni fuun itti dhumanii fuun immoo harka kennatanii dhalootan waan kufneef dhaloota jijjiiranii waan kufneef karaa nama ittiin kaanes karaa sanii jechuudha. Galmoota hordoftoota amantii waaqeffannaa biyya kana keessa jiran keessatti harki caalan hordofaa amantii waaqeffannaadha. Warra mataa gurraachati moo warra mataa diiti? Warra mataa gurraachati miti? Inni kun ragaadha moo ragaa miti? Ragaadha jechuudha. Ragaadha. Warri mataa gurraachaa kun warra gaafa san kuffisanii warra gaafa san baratuudhaan sagantaa alagaa baratuudhaan alagaan barsiisuudhaan ittiin nu kuffisanii jechuudha. Kanaaf ittiin ka'uufis nutis karaa ittiin ka'uu dandeenyu warra gaafa san ittiin kuffisanii ka'uu dandeenya. Dhaloota haaraa kana ijaaruudhaan ka'uu dandeenya. Dhaloota haaraa kana ifta'uu barsiisuudhaan lafaa ka'uu dandeenya. Dhaloonni haaraa warra waa hunda godhuu danda'u. Humna oomishaati, humna jaalalaati. Warra boru biyya tana maal godhuudha? Biyya tana dhaalu. Abdiin biyya tanaa boru eenyudha? Dhaloota haarawaa bara. Dhaloonni haarawaa jiraachuu baanan biitti boru abdii ni qabdi. Yoo warra ijoolleen lafa tana jiraachuu baatanii dargaggeessi kun jiraachuu baatee manguddoo qofti jiraatan boru biyyi tun abbaa ni qabdi. Hin qabdu jechuudha. Dhaalaan biyya tanaa nama biraa ta'aa jechuudha gabaabumatti. Saniif baga gara kumleen galle isin jedha. Karuma amma galle kanaan waa hundattuu ni baana. Diinagdeedhanis kumaarra wata jiraa dubbatamaatii ture. Fayyaadhanis formaata diinagdeetis formaata namaatiinis saanamaan jechuudha. Rakkoo akka saba uummata Oromootitti qabnu dhaloota haaraa kana keessa yoo kaayyanne dhaloota haaraa kanatti yoo himanne rakkoo xixiqqoon amma nuti odeessinu seenaa taatee hafuudhaa fi ogummaa akka amma deemnee kana yoo itti dabale seenaa taatee haftii jechuudha. Diinagdee jechuun uummata jechuudha. Diinagdee jechuun humna haaraa kanaa jechuudha diinagdee. Tokkummaa jechuun uummata kan humna haaraa kan. Jaalala jechuun humna haaraa kan. Akkuma walii galaatitti wanti humni haaraa kun humni lafaa dhufu kun hin qabne hin jiru. Wanni inni jijjiirres hin jiru. Wanni dhaloonni haaraa hin jijjiirre hin jira jedhan. Hin jira? Hin jiru jechuudha kanuma argaa jirtu akka. Biyya kam keessatti dhaloonni haaraa waan fedhe akka saniitti bahu akka guddatu wanni dhaloonni haaraa jibbe immoo akka kufu akka badu kun waan irratti dubbanne osoo hin taane dhugaa lafa kanarra jiru seenaa addunyaa kana keessatti tana dura galmaa'ee taa'e wanta raawwatamaatii deemaa turedha jechuudha gabaabumatti. Saniifuu irra deebi'uudhaan baga ayyaana yaadannoo rabbaa Oromootiif karaa fagoodhaa deemtanii galma buusatti giddugala bahaa wiirtuu shawaa bahaa Kuunyaa buusitti argamu kana
baga nagaan dhuftan baga nagaan as geessan ayyaantummaan dhalootaa warra sagantaa kana nagaan jalqabee nagaan xumuratu warra kan baranaa kana nagaan xumuratee kan bara dhufuutiin walitti dhaammatee galu waan warra abbaa Oromoo kan baranaa itti jiraa kan bara gareetillee nu haa ga'u waan dhaggeeffatanii fi horaa bulaa galatoomaa isaanii jedha. Abbaa Jaarraa yookaan obboleeyyan Mudameetuufaa ijaadhaan fuudhaafaa okkolaa'inaa galma buusa dhaabbata gurgurtaa amantii waaqeffannaa kan kabajuun siin ga'e. Baga geessan baga waliin ga'u ammallee warra borullee gahu haa ta'an. Ani kanan dhufeef gaagaa ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo maal akka ta'e isin barsiisu. Kun walii galaatitti gaa yaadannoo hoggaa jennu maal jechuudha hoo jennu yaadannoo jechuuni wanni yaadatan gaariis ta'uu mala hamaa ta'uu mala wanni yaadatan kun waan dabree jechuudha. Wanna dabre tokko yaadatan wanni yaadataniif immoo inni ijoon isaa waa sanirraa barnoota barachuudhaaf ammalleen yoo waan gaarii ta'e yoo barnoota baratan kana yoo waan gaarii ta'e karaa sanirra deemuudhaaf irraa baratu yoo waan hamaa ta'e immoo irraa goruudhaaf jechuudha yaadannoo hoggaa jedhan. Ammalleen immoo yaadannoo hoggaa jedhan waan ittiin of dammaqsan ittiin of kakaasan tokko jechuudha yaadannoon. Waan ittiin of dammaqsanii ittiin of kakaasan bifa beekumsaatiinis haa ta'u bifa immoo agartee akka of irraa affanneef waan sammataa keessa kaawwachuudhaaf haa ta'u karaa biraatiin akkasitti fudhatama akka jechaatitti yaadannoo hoggaa jedhu yoo inni waan baay'ee arguu dandeenya jechuudha. Karaa biraatiin immoo nuti hoggaa ulaallu nuyi kun Oromoodhaa miti. Nu Oromoodhaa jechuudha. Oromoo keessaa immoo nuti waaqeffataa. Waaqeffataa hoggaa jedhan amantiidhaa miti waaqeffannaan tura amantiidha. Waaqeffannaan amantiidha. Waaqeffattoonni immoo eenyu? Isinii miti waaqeffattoonni? Nu waaqeffattootaa miti? Walii galaa? Kan waaqeffataa keessa hin jirrellee yoo jiraate Oromoodhaa beeku. Rakkoo hin qabu. Oromoo waan taaneefu dirqama waaqeffataa ta'uu qofaan wanni walitti nuudhaa waaqeffataa ta'uu qofaa miti jechuudha. Oromoo ta'uu keenyas walitti nuudha waan ta'eef namni waaqeffataa ta'in Oromoo ta'ee bakka kana taa'ee yaadannoo kana gochuu dhaloota kana wajjin taa'uu dhaloota kanarraa barachuu dhaloota kana gargaaruu ni danda'a jechuudha. Nuti uummanni Oromoo nama moo namaa miti? Nama miti? Egaa nama taanee nuti amantii mataa keenyaa qabaachuu maaltu nu dorgare? Uumaatu nu dorgu. Haa ta'uti dhaloonni keenya uummanni Oromootillee amantii mataa isaa dandeesse ilma qabaa. Amantii tana eenyutu uummata kanaaf amantiidha wanni kun amantiidha jaa fudhaa jee itti hime yookaan jenne dhaloota isaati yookaan immoo Oromootu itti beeku. Uummata Oromoo kaleessa turan kan dabarsantu akkatti qajeeladha waaqni ni jira hangafni haati abbaan qabeenyi lafa kana gubbaa jiru aadaa wanti jiru kun hunduu ittiin jiraata jee kan lafa kaa'e dhaloota isaa kan kaleessa darbisanii jechuudha. Oromoo irraa dhaallee gaanuti. Wanni uummata Oromoo waa walootu waan abbaan tokko ittiin beekamu waan hin qabneef ergamaan keenya abaluu waan jedhamu qabu. Ergaan amantii tanaa yookaan immoo sirna kanaa eenyurraa nutti dhufe? Eenyurraa nutti dhufe? Oromoo irraa nutti dhufe jechaadha. Yookaan dhaloota keenya irraa nutti dhufe jechaadha ergaan kun. Sirrii matii yeroo itti nu jaallu dhageenya miti. Anu dhageenya Oromoo maa ta'uun kun sirrii matii yaadanii yookaan maqaa biraatti nama yaaman. Haga san deeme dhiibban jechuudha. Haga Oromoo ta'uun cubbuudha Oromoodhaa hoggaa ta'an jannatan galanii Oromoo ta'uun tolosaa ta'uun seeqala nama seetee yoo kana hoggaa barsiisan lafa jechuudha. Abiraan hoggaa ta'an malee akka kunoo shawaan qixa ayyaasaan ni jira. Hoggaa shawaa dimbar jaasanii jiran jire. Shawaa dimbar shawaan qixaawu. Shawaan daanyaawu maal waan jaamusan shawaan bakka dhufee hin beeknu nuti. Hin beeknaa jechuudha. Kanaaf jibbansa akkasiitirraa kan ka'e dhaloota kana akka sirrii xiyyeeffannummaa isaatiin addachiitu godhame malee uummanni Oromoo kaleessa gaafa jirus wal kabajaa wal jaalataa waliif ergamaa waliif ajajama gaafa jiru wal jala yaa gaafa immoo lafa kana gubbaan jirres
godhee ayyaantummaa san jabeeffatee ayyaantummaa sanii wajjin jiraataa jechuudha. Yeroo bittummaan Oromoo adda boqoon kuma jiru jechuudha addunyaa kana barata. Waan ayyaantummaa sanii wajjin addaan kutanii dhaloonni kun qaroomina dhaloota sanii dhaaluu dadhabee jechuudha. Walta'iinsa dhaloota sanii dhaaluu dadhabee. Beekumsa dhaloota sanii akka jirutti dhaaluu dadhabee hunduu garagaraa hafee rakkataa ta'ee tiksee horii namaa ta'ee jechuudha. Horii yookiin dhiisee. Warri waaqeffataa kun akka amma siniin keessan ayyaantummaa keenya sanis faayidaa isaa waan beeknu dhaloota keenya sanis faayidaa isaa waan beeknu waaqeffataa ta'uudha jennee of ta'uun heera uumatu waan jennee of taanee teera keenya sanitti deebinee heera uumaa sanii deebinee ayyaantummaa dhaloota keenyaa ayyaantummaa dhaloota alagaa of gidduu baafnee ayyaantummaa dhaloota keenyaatiin walitti hidhata godhannee jireenya keenyallee jireenya maatii keenyallee fooyyessuudhaaf warra qophaa'ee tattaa'uu isaati. Lafee uummata Oromootirraa tolfame. Lafti irra jiraannu kun kan Oromootu nuu kennu Oromiyaa jennee kan baatee aadaa fi sirna qabnu Oromoon nuu kennu afaan haasofnu Oromoo sanirraa arganne. Warra waan kana hundarraa arganne kana dhiifnee warra homaa nuun godhinitti yoo fuula gargaarne hoonga'uudha moo kana ni uta? Hoonga'uu ta'a nuti ree? Amma nuti hoongee kan jalaa bahuudhaaf asitti achaanee miire. Kanaaf korma qallee korma kanaan dura qabamee nama biraatti yaadata kanaan dura nama biraa nama nun beeku. Nama lafa kanatti dhufee gaaf takkaallee homaan nun godhin yaadatamu amma gara warra abbaa Oromootti deemnee irraa jechuudha. Kormis korma Oromoo waan ta'e jechuudha. Kormillee korma Oromooti beekannaa biraatti miti. Korma nama biraatti miti kan isaa yaadachaa kormuma isaaniitiin. Kun amantii keessatti isa jalqabaa ejjennoo cimsatanii jabeessuu qabanii jechuudha. Amantii keessatti kun hin jiru taanaan amantiin hin jiru. Ati hin jirtu ati an Oromoodhaa ani waaqeffataadha jettee itti dabaltee immoo ayyaantummaa dhaloota kan keessan yoo hidhatan godhatiin kan jettee akkanumatti gurraacha ta'e bu'aan qabu jechuudha. Dhaloota jaalala dhugaa qabaatti. Dhaloota wajjana yaa'isaaqaa qabaatti. Dhaloota beekumsa agartee isa fayyadu qabaatu mormachuudha jechuudha wanti kana godhu. Kanaaf ammallee ayyaantummaa warra abbaa Oromoo nu biraa haa jiraatu. Ayyaantummaa warra abbaa Oromoo nu biraa haa jiraatu. Ana lagaa nu biraa haa fagaatu. Ana lagaa nu biraa haa fagaatu. Uummanni Oromoo kaaba jiru bahaa jiru bakka jiru hundaa'u uummanni Oromoo walaa ta'u. Walaa ta'u. Wal jalaa haa yaa'u. Qoqqoodisa warri isa godhu warri isa agartee addaan isa baasuudhaaf barbaadu isa gidduudha dhabama haa ta'u. Dhabama haa ta'u. Gurgurbaa keellee hamaa haa qabu. Naataa mugulee hamaallee haa qabu. Dubbata arrabaa hamaallee haa qabu. Kambisaa qalbii hamaallee haa qabu. Xiqqaan keenya haa guddatu. Guddaan keenya haa bulu. Wallaalaan haa beeku. Beekan ittuma haa bulu. Ayyaantummaa warra abbaa Oromoo nu biraa haa jiraatu. Ayyaantummaa warra abbaa Oromoo nu biraa haa jiraatu. Alaa ol nu haa yaasu. Galmachuu ol nu haa taasisu. Kadhataan nu taasisaa waa ga'e. Galatoomaa